Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofu Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa video gabaabduu har'aa kana keessatti informationota airdrop yookaan projectiiwwan airdrop sadi qabadhe isiniif dhufee jira. Projectiiwwan kunneen sadeenuu isaan hojjechaa jirtanii fi akkanumallee guyyaa dhiyoo kana keessatti yookaan immoo yeroo dhiyoo kana keessatti listi ta'anii eebbifamanii kaffaltii nuuf kaffalan jennee eegnu keessaa isaan tokkodha. Tokkoffaa Zoo Airdropidha. Zoo Airdropidhaan kan wal qabate total supply isaanii nuuf beeksisanii jiranii tookinii hangam akka qabanillee beeksisanii jiranii waa'ee isaanii ilaalla. Dabalataan immoo badhaasa doolaara 5,000 kan argamsiisu badhaasa addaa qopheessanii jiranii badhaasa sanarratti illee hirmaachuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessanii information kanaan wal qabateellee asiniin dhaqqaba. Lammaffaa irratti immoo Caps Airdropin kan jedhamu baay'een keessan beektanii yeroo dhiyoo kana keessatti hojjedha isiniin jedhachaa ture. Caps Airdrop xumuramee ture amma immoo bifa haarawaan taaskii ajaa'ibaa tokko fidee jira. Taaskiiwwan kanneen illee akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan Caps Airdrop irratti isinitti agarsiisa. Sadaffaa irratti immoo Paus Airdropidhaan kan wal qabateedha. Information Paus Airdrop hedduu tokko gabaabduudha isiniin dhaqqaba isin fayyada waan ta'eef. Informationota kanneen sadeen wajjin ilaallaa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa as dhiyoo kana keessatti yeroo baay'ee social meediyaan kun girri baay'ee irra jira. Guyyaa dhinggaddaa kana irratti obboleettiin teenya takka dhageeffata kan koo Mirat Taaddasaa yookaan Pipiloota jedhamtu takka airportii Itoophiyaa irratti deemteetiin guyyaa dhaloota ishee kabajattee turte. Achirratti immoo social meediyaan adda addaa afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigriffaatiin Itoophiyaa keessatti miidiyaawwan argaman kan dhuunfaas ta'ee kan mootummaa girri baay'ee uumaa jiru. Maaliif achi deemtee kabajamte kun seeraa miti eenyuuf maaliif eeyyamameef kan jedhu wantoota baay'eetu ka'aa jira. Wantoota nama gammachiisan girri ni beekna sirriitti jechuudha. Egaa isheedhaan wal qabatee kaleessa Seifuu Show irratti illee dhiyaatee turte afaan Amaaraatiin baay'een keessan akkuma hordoftan jechuudha. Isheenis yaada isheedha qooddee jirti. Garuu asirratti namoonni girri baay'iftan baay'een jirtan afaan Amaaraatiin warroonni hojjetan baay'inaan ni jiru. Isinis ni jirtanii warroonni Itoophiyaa keessa jirtan girri ni jaalladha. Kana egaa social meediyaan kun yeroo ammaa kana nu gammachiisas nu gaddisiisas namootas garuu walitti buusaa jira. Walitti buusuudhaan mataa walitti buusee namoota baay'ee rakkisaa jira. Egaa waa'ee kanneen keessattuu viidiyoowwan torban keessatti namoonni baay'een irra reaction godhan yookaan immoo viidiyoowwan torban keessatti argaman keessaa filannee ammaan booda reaction viidiyoodhaan wal dhaqabna. Torban keessatti viidiyoo lama qabna. Viidiyoowwan kanneen irratti immoo wal argina. Har'a immoo gara information kan kooti kanarratti yeroo deemu egaa information kan koo kan airdropii guyyaa har'aa sadeenuu kan isiniin dhaqqabu ta'a. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun kan keessanii kan teknooloojiidhaan itti warbartanii akkanumallee dabalataan ammoo reaction viidiyoowwan nama gammachiisan nama kolfisiisan akkanumallee irraa baratan qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaa hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Har'a immoo gara information keenya kanarratti ni dabarra hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa gara information kan koo kan jalqabaatti yeroo ceenu information kan koo kan jalqabaa Zoo Airdropidhaan kan wal qabateedha. Zoo Airdrop yeroo dhiyoo kana keessatti miningiin isaa kan xumurameedha. Mining has ended jedhee jira. Egaa information bal'aan isaan kan wal qabateedha kan jiru jechuudha. Interfacein isaa yeroo ammaa kana fakkaata. Wanti addaa tokko illee asirratti argamu hin jiru. Follow our channel kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara channel isaaniitti seennee immoo wantoota tokko haa ilaallu. Akkuma amma asirratti argartan total supply isaaniillee beeksisanii jira yookaan immoo tookiniin isaan waliigalatti qaban Zoo Airdrop irratti jechuudha beeksisanii jiranii. Egaa tookinii kanallee asirratti dubbisaadha. Mee lakkoofsa kana namoota dubbistanii seeraan barreessitan jechuudha. Lakkoofsa kana meeqa akka ta'e total supply isaanii kanaadha. Isa kana warroota barreessitaniif namoonni isa kana afaan Oromootiin sirriitti barreessitan jechuudha. Lakkoofsa kana dubbistanii sirriitti barreessitan badhaasa addaa kaardiidhaa isiniif qopheessee jira. Egaa koomentiiwwan keessan barreessuudhaan barreeffama kana nama sirriitti deebiseef nama tokko ni badhaafna jechuudha. Kaardiidha badhaasnichi wajjumaan baasnee ilaalla jechuudha. Egaa total supply isaaniillee kana fakkaata. Total supply isaanii keessaa immoo parsantii 66 kan ta'u warroota projektii kana hojjechaa turaniif yookaan immoo nuuf kennanidha. Akkanumallee parsantiin 34 future developmentidhaaf yookaan immoo projektii airdrop kana guddisuudhaaf kan itti fayyadamanidha kan jedhan jechuudha. Kanaan dura parsantii 60 jechaa turanii amma immoo additionally yookaan parsantii 6 itti daballee jirra. Kanaanis parsantii 66 geessinee jirra. Kanneen parsantii 66 kana total supply isaanii yookaan immoo total tokenii isaanii irraa parsantii 66 namoota tokenii kana hojjetan yookaan immoo projektii kana hojjetaniif ni hiranii parsantii 34 immoo future developmentidhaaf akka itti fayyadamanidha kan ibsan. Kanaan dura immoo kan biraa boonasii kanaan dura nuuf kennanii turanii boonasii kanallee baay'een keessan argattanii jirtan jedhee yaada. Egaa warroonni Zoo Airdrop hojjetan boonasii kanallee isiniif kennan
kennanii jiran. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffatan koo warroonni kanaan dura badhaasa doolaara 5,000 kan argamsiisu egaa dhaggeeffatan koo dhiyoo keessatti qabatanii dhufanii jiranii badhaasa sana irratti illee warroonni hirmaachuu barbaadan hirmaachuu ni dandeessanii hirmaachuudhaaf immoo MetaMask kan jedhamu ni jira isa banachuudha. Ergasii immoo MetaMask sana irratti sarchi gootanii recovery phrase isiniif kenna. Recovery phrase isanii wal qunnamsiisuudhaan salphamatti badhaasa kana irratti illee hirmaachuu ni dandeessu jechuudha. Badhaasa kana irratti hirmaachuudhaaf wanta isin barbaachisu egaa karaa Telegram kan kootiitiin isiniif gallakkisa. Egaa badhaasa sana irratti illee warroonni hirmaachaa jirtan dhaggeeffatan koo guyyaa guyyaadhaan gallakkifama information guutuu channel isaanii Telegram irraa argachuu dandeessanii. Akkanumallee karaa Twitteraatiin akkaawuntii isaanii information isaanii hordofuu hin dagatinaadha. Sababni isaas guyyoota 11f kan itti fufuudha. Guyyoota 11 kana keessatti itti fufee ergasii immoo badhaasicha ni argattu jechuudha. Doolaara 5,000 kan argamsiisu garuu nama durseettu dursa kennamaaf jedhanii jiranii namni hinjifachuu danda'u nama dursee egaa wanta gaafatame san deebisiidha jedhanii jiranii. Egaa kanaafiyyuu warroonni badhaasa san irratti illee hirmaattan egaa sirriitti wanta kana information kana yeroo hundayyuu faana bu'u akkanumallee yeroo isaan gallakkisanii daftanii deebii isaan jedhan san deebisuu murteessaadha jechuudha. Egaa isaan kanallee gaafachaa jettiin jiru itti fufee jira. Egaa guyyaa 11f kan itti fufuudha. Guyyaa 11f irra gahee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Namoonni isa kana irratti hirmaachaa jirtan akka gaariitti jabaadhaatti hojjedha isiniin jechuu barbaada. Har'a guyyaa 11ffaadha guyyaa 12ffaa irratti yookaan immoo guyyaa boruu ni xumurama jechuudha. Egaa zoo dropidhaan kan wal qabate kanaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffatan koo Caps kan jedhamu egaa baay'een keessan ni beektanii airdrop ajaa'ibaati waa'ee kana illee isiniif hojjedhe jira. Taaskii addaa fidanii jiranii akkuma asirratti argartan daily streak kan jedhu fidanii jiranii guyyoota 14f asirra seenuudhaan akka daily taaskiitti asirratti seentanii pick up qofa jettanii guyyoota 14f kan turuudha. Guyyaa kaleessaati kan jalqabe Febraarii 13 irratti eegale. So isin maal gootanii asumarra dhuftanii pick up kayetu kana irra kilik gochuudhaan salphumatti taaskii kana guyyaa guyyaadhaan seentanii raawwachuudha. Wanti isinirraa eegamu wanti biraa tokko illee hin jiru. Guyyaa guyyaadhaan asirra dhuftanii taaskii kana qofa ni raawwattanii wanti addaa tokko illee hin jiru. Amma guyyaa boruu ni dhufa irra deebi'ee pick up kayetutu jira. Isee irratti kilik gochuudhaan guyyaa tokko osoo missing godhi yookaan immoo osoo keessan hambisin taaskii kana guyyoota 14f hojjechuudhaan kooyinii gaarii irraa hojjechuu dandeessa waan ta'eef taaskii kana bifa haaraawaan kan fidanidha. Egaa waalitii keessaniin akkaataa itti wal qunnamsiiftan wanta guutuu kanaan dura isin barsiisee jira waan ta'eef taaskii haarawaa kana fidanii jiranii hojjedha guyyaa guyyaadhaan seenaatii hojjedha isiniin jechuu barbaada. Xumura irratti immoo Paus airdropidhaan kan wal qabateedha information kan koo kan xumurama. Paus airdrop irratti egaa warroonni kanaan dura kooyinii keessan 3,000 yookaan Paus kooyinii 3,000 ol wal sassaabatan free market irratti gurgurachuu ni dandeessanii jedhanii turanii garuu warroonni kanaan dura Paus airdrop keessan kooyinii 300 ol wal sassaabatanii free market keessan irratti gurguratanii yookaan immoo free market irra deemtanii kan warroonni gurguratan dhaggeeffatan koo gurgurachuu akka danda'amu kanaan dura viidiyoowwan bal'aa isiniif hojjedha jira. Egaa warroonni gurguratan baan goonee jirra yookaan gumnee jirra jedhanii jiranii sababni ittiin gubanillee maal akka ta'e ifa hin goone garuu gumnee jirra warroonni gurguratan gara waalitii keessanitti isiniif deebifna. Ammaan booda voucheroonni yookaan immoo namoonni Paus kooyinii 300 ol wal sassaabatan karaan ittiin gurguratan tokko illee hin jiru. Guyyaa listi ta'e qofa tookinii keessan isiniif irraa kan jedhanidha jechuudha. Egaa information kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa information kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa information biraatii fi barnoota biraatti walitti deebina. Hangasitti nagaan naa tura.